Ne deebiftee jedhe deebiftee jedhe qabu. Deebiftee. Hello. Hai, ana haadha taate. Saawuriin gala jedhamu rakkooti sila. Laa jechuun reebba rafee ka'aa jira bara akkuma dhufeen bakka hin rafee amma ribarraa ka'utti jira saniif shaaworii fudhadha osoo naan jedhaa jiru an bakka haadha seenaatti itti himuu qabna nama biraa namni itti himu hin jiru waan kana haadha seenaatti himuu qabna jedheeti. Okay, shaaworii seene kan nama. Inni amma gara shaaworii kutee. Anchi ati dubbii lafa jala bilcheessu jalqabde. Kaabiitti akkasumas. Kilaasiidha saalooniitti gad dhaqme. Laalaa hin dhagahamu saaloonii jira bara manni kutee bara gara shaaworii kutee. Okay, yoo kilaasii kan keete bara hammaamaa wal biran dhaga'ama sagaleen jedheetan kan sin jedhu. Hai. Silaati tumanni kan godhatini rafanii ka'uu namni kun dhufe moo akkam? La ni kan qata xumurre biftiiti ni kan qata xumurame sanitti immoo ni kan qata xumurame bar makii duraayyuu ni kan kiyya akka isaa bar nuti beekaatumaan dubbii icciitii goone malee akka namni miidiyaa irra nu hafarsu gatiin feeneef. Hai abbaa akkasiidha. Koi. Jechuun kan koo maanu dhaskiteree. Jamuun bakka akkasitti hafarsaa asiin durallee hin beektaa ebeluuf jecha kaayiroo dhattee ebelu akkasitti sii dhiisee maal godhee namni akkasiin na hafarsu san hin feene bakka qabatamumaan of bira fideetumaan bakka of biratti jechuudha kunooti kiyya jedhee akkasuma itti amanuu barbaade malee onlaayinii irratti minamna jechuu san hin feene bakka beektaan haasoma namaa kana hin dhoonne nama tokkoon itti dhiyaannaan namni jechuumaa waan biraa waliin na jedha sanumaaf alhamdulillaahi wallaahi rabbiin abjuutiyya galmaan na gahee. Isallee rabbiin kaan anjaaladhu rabbiin na biraan gahee. Bakka bareeda bakkaayyee bareeda inni dhuftan wal dhufna ree. Laa amma xiqqoo si waa nyaannee kaanee waa godhee fi ka'ee inni amma ibsaa faallee maakii faallee akkasumaan itti ol baanee piraankii godhuu qabna sapiraayiz godhuu qabna piraankii godhuu qabna naan jedhaa jira. Nama tokkichatti inni akkasumatti warra miidiyaalee lafarraallee nama tokko suuraa iyyuu poostiin goone argine silaa wal argine iyyuu wal bira geenne iyyuu poostii goona nama tokko iyyuu poostiin goone inni hin fedhu poostii. Warra kaayiroo keessaa findhee kaaniitiin ol baana naan jedhaa jira. Waannaan isin tokko ta'uudha maali suuraa poostii gochuu miti. Inshaallah rabbi walii isin haadhiisu bakka biizii isin godhu chaa'u. Akkam jamu gammaddee ofii ati gammaddee akkam aniif inni wal argu. Jechuun ani gammadeera. Maa kana hunda yoo nama biraan hoskitirree maaliif natti himnedha garuu bakka rakkoo miti waannaan isin wal arguudha baga wal argitan. No, amma beekta jaartiin jaarsa waan dhositu aslitti himta jedheetumaan si dhosse malee waan biraa miti lubbuuti jira. Laani jechuun amma kana sii baaddachuun dadhabu sila. Bakka rakkoo miti baga wal argitan walii isin haadhiisu nuti mushirraatti dhufuu kana hin sodaanna waan ta'eef sinumaan kottaa rakkoo miti gizee nu bira dhuftan nu beeksisa. Maal isin beeksifna dha isin yoo taateeti nyaatte warra duriiti wannumaan isin beeksifnu maal inni dhumnee barri dhadhabu malee silaayyuu maali waa mushurritti ho'i taataniitiin daqiiqaa segendiidhaan roomaantikiidhaan waliif fiddanii. Hai jechuun sanaaf miti bar bunuma daamnee si eegnachuu barbaadeeti. Kalas bakka rakkoo ilaa inni buna baay'eellee hin ajamu rakkoon qabu kalas bakka inni dhufna gizeenni kalas bakka shaaworii bayaa jira amma inni hundaafuyyuu si bilbilaa ishee fooxaa naa kenni naan jedhaa jira. Ayyee ishi bakka ragaatti rakkoo miti yoo dhufuun barbaanne si cinqiin qabu dhiisaa achumatti mushurrumaa keessan keessume. Qopheessinu koofloo inni guyyaa konserteessin qopheessina koofaltan jechuudha hanqa lubbuun keessan. Isin barbaachisu maal isin dhaga'ame ijoolleen duubaa. Maal beekan jedhu. Dhugaa bara waa'ee ijoollummaa kan hin yaadachaa namni isin galee taphanna jechuudha. Guyyaa gammachuu guyyaa taphaa jennu. Akkasitti fataa zanaa hin jechuu gaayis okay. Addarashin waan sasira zibanna shi jala bu'iti. Gar Dubaiti addarashin qanda. Itu wanti itu qopheessa kashin.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel يا جلت أرقمتن welcome شمارك فوني وندك سنو على فيه ساتك أقول أمانتي كتا أجند أصون جني هندم تكسنو باقي جرات تنسين جدي وردفتوتا كيا هندك سنو نجين كيا كلن سراسنا كابو كالدنيا سنو رجرتان وردفتوني كيا kan jalqabarra hanga ammaa nafaana turtanii na hordoftanii maatii naaf taatanii na jajjabistan hedduu naaf galatooma baarakallahu fiikum jazaalakum khayran ammallee viidiyoo kiyya laayik sheer gochuu hin dagatina akkuma irra seentanii daawwattaniini kan haarawaa taatanillee ani dhufu baga nagaan dhuftanii gama yuutuub chaayinala kiyyaaf horri haarawaa taatan seenaaf sabskraayibii laayikii sheerii gochuun na jajjabeessuu hin dagatina. mallattoo ol jetturra kaachuun dagatina yeroo viidiyoo subscribe gootan jechuudha akka viidiyoon kiyya adadaanii post godhuun isin bira ga'u jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya hundi keessanuu naaf jiraadha bakka yaaddan muraada ga'a umrii dheeraadha harka keessan barakaa argatu fayyan keessan barakaa jiruun keessan hundi barakaa isiniif haa ta'u. Egaa gamanumaan gara viidiyoo haadha faatatitti darba haati faatee Seenaa jaartii Dr. Asrii Firaankii goote jaarsa argadhe jaarsa kiyya miidiyaa irra baasuun barbaadu mistira kiyya miidiyaa irra baasuun barbaadu akka namni dhaga'uun barbaadu kaasiin duraatu eebalu jecha kaayiroo dhuftee eebalu jecha akkas taate jedhanii maqaa kiyya miidiyaa irraa hafarsanii maqaa ofii miidiyaa irraa dhoofatuun miidiyaa irraa qabachuun bareeduma. Namni miidiyaatti namni waan himatu dur miidiyaatti namni waan agarsiifatu. akkasitti piraankii seenaa goote miskiina haati seenaa piraankii isinirra hojjette keessatti jabaadha baqqanu shurrummaan biizii isin hin goonu amma shurrummaa kana haaraa waan taataniif hojii keenya dhaadhafaa ta'e seenaa akkanatti piraankii goote haati faate jechuudha piraankii irra hojjette baga jaarsa argatte haadha ta'e. Silaati ima qoostaa gisee maraa jaarsa argadhe jette ima qoostaa baga argatte miidiyaa irraa jaarsa dho'ifachuun bareeda miidiyaa irra baasuun na argaa na dhagayaa ani jaarsa qabaa ani akkas ta'a jechuu malee bu'aan qabu jechuudha miidiyaa irra baasuun miidiyaa irra illee baasuu baatu namni jaarsa akka qabu ofumaa yoo of beeke maal barbaachisa miidiyaan nama dhaga'uun jechuudha miidiyaan arguuf beekuun dirqama miti akka namni jaarsa qabu. Ati baga argatte duraayyoo soo gaafuma kaayiroo dhuftu sanuu eebaluun jaaladhe eebaluun heerume eebalutti dhaqee jettee osoo ati miidiyaa irra baasuu baatte namni argee ittiin sin arrabsu jechuudha waan ati miidiyaa irra baasteef namni argee ittiin si arrabse yeroo sanillee ajandaa miidiyaa irra hafarsee jechuudha. Namni mana tokko maaliif ijaarata yoo ijaaratu waan mana san keessa jiru manni sun qabee haa taa'uufi jechuudha. Waan abbaan manatti dhoofate san namni argu hin jiru jechuudha yoo abbaan manatti waan tokko ol kaate dubbiillee jireenyi namallee yoo abbaan fidee miidiyaa irra kaa'e abbaan argetu waan san argee irraa dubbataa jechuudha. Yoo abbaan dubbii ofii dhoifatee cim jedhee jiraate hoo namni quba qabu hin jiru wanti namni ittiin nama arrabsullee hin jiru jechuudha. Abbama mistira ofii miidiyaa irra baasetu of arrabsiisaa jechuudha. Kanaaf haadha faatee baga jaarsa argatte miidiyaa irra baasuun sirrii miti kan duraanitu dhugaadha. Wayita isin dura kaayiroo dhufte san jecha baay'eetu jedhameen jechuudha haadha faatee. Haati faatee dhugaa qabdii yeroo sun jechaan dhukkee irra kaasanii jecha adda addaa jedhaniini. Sanii fi ammallee jireenya kiyyaa ministeera kiyya miidiyaa irra baasuun barbaadu kanaaf dho'isamaanii maakii duraayyuu ni kaadhachuun kiyyaa duraa jettee barisiin laayivii jireenya kiyyaa dirqama miidiyaa irra himuu qabaa miidiyaa irra baasuu qabaa dirqama miti kabaasee arraba malee tiziftii malee maal fudhata miidiyaa kanarraa hammata namni jireenya ofii fakkeenyaaf asin dura waggaa 2 dura reedii haadha manaa reedii miidiyaa kanarra waggaa 2 kun ol butee kun gabbutee kun arrabsee kun gaddeebisee kun ol deebisee
akira miidiyaa irraa galanii jennaan dubbii san achirratti namni dhaabee jechuudha. Osoo abbaan ganama galgalallee asirra ga'ee achi ta'ee as jedheetiniin abbaa callisuu baatee waan itti oolan waan itti bulan ammallee hima fidan hanga ammaan tanas la'arrumaa haasanii jechuudha. Isaan bakka miidiyaa irraa galanii jennaan dubbiin isaanii achitti dhaabbatte jechuudha. Yoo dura waggaa 2 guutuu isaanii haasaa namni jechuudha. Waan abbaan miidiyaa irra fide namni ittiin haasaa oolaa jechuudha. Waan abbaan cim godhee namni irraa waan irra haasa'u hin jiru. Ati marafuu baga jaarsa argatte. Akkasii hedduu namatti tola. Biraankiin haadha seen irratti haati faatee hojjette jechuudha. Akkasii hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya gaarraa kana fakkaataa waa'ee isaanii waan dhageeffattaniif hedduu tokkoon galatoomaa hordoftoota kiyya haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii naaf turaa. Viidiyoon kiyya isinitti tolee laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Akkasii hordoftoota kiyya haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay baay isiniin jedhee jira hordoftoota kiyya.